beellama irratti gaafii biraa qabatanii dhiyaatan dhallee maali ka jedhu beellama gaafatanii irratti dhimmi kun kan raawwate godina Oromiyaa adda addaa beeksisatti waan ta'eef dhimma kana qulqulleessuuf gareen qorannaa ijaarame bobba'ee waan jiruuf kunis fageenya waan qabuuf beellamni nuuf kenname keessatti xumuruu hin dandeenye. Kanaafuu ragaa adda addaa ragaa teeknikaa waan adda addaa dhiyeessuu akka dandeenyu dabalataan guyyaan 14 akka nuuf kennamu kan jedhu gaafii gaafatanii turan. Nama kanarratti armaan dura yakka baay'ee yeroo artisaayidhaa beesan isaan qabateeti shakkatee akkuma nama kaabanii hojii shanii beellama mana hidhaarra ture. Erga qorataniin booda xalaa gaafa 13/2013 barreeffame maal jedhame namni kuni yakki amma ittiin inni shakkame kunniin kan akka fakkeenyaaf Jawaarii walqunnamtii qabdaa mootummaa irratti jeequmsa adda addaa yookaan mormii adda addaa kaaftaa kan jedhu kan kaasan yoo ta'e haa ta'u malee abbaan alangaa erga qorateen booda koreen kunniin Oromiyaa irraallee abbaan alangaa poolisii fi mootummaa lachuu irraa bakka taa'e qorataniiti namni kuni yakka wayiituu hin qabu bilisaa jedhamee gadhiifamee ture. Haa ta'u malee poolisiin kana kabajee gadhiisuu dhabuudhaan achiin booda ammoo akka waan kan bara 12 inni yakka wayii keessa jiru fakkeessanii iddaan biyyanni karaa dhiyaate. Manni murtii poolisiin gaafatteef qofa nama tokko ajaja kennuu hin qabu. Yeroo nama kennameef gahaadha. Namni kun yakka wayiituu hin qabu. Wanna nama waldaa barsiisotaa kan jedhame kun yoo taate waldaa barsiisotaa ta'uun seera taate mirga ofii gaafachuu akka danda'uuf gurmaa'uunis mirga isaati. Haa ta'u malee namni kun kan jedhe ani waldaa miseensummaa wayiituu hin qabu. Miseensallee kan ta'e ani waldaa hayyoota mootummaa mataan isaa uume san qofa. Kana waan ta'eef ani bakka akkanaatu oolee hin jiru. Kanaafuu nu ammoo kan jenne ragaa nama dhiyaataa jiru kun bakka adda addaa ragaan dhiyaateera jedhameera. Ibn warra security irraa dhiyaatee gara xalaan barreeffame isa keessa rakkoo inni uume kan jiru akka hin jirre xalaan barreeffamee bakka jirutti nama kanarratti yeroo beellama gaafatu jechuun mana murtiitti gargaaramanii namni kaayyoo siyaasaa akka hidhamu godhaadha. Kun ammoo seeraan ala jennee hin falmine. Kanaafuu manni murtii yeroo dhumaatiif jedheeti